قبته ومكنه دبيد مشاشر منبه لما تلقى مشابه الدنيا ألا ما كذا بلادي تقول بالك من هذه مشا سيدا بيرا Kira rakatota, abada tabota, ete chakala nimbalo. Kira Yesota, abada rakatota, kargala doge, ikakota. Ana jete duste, karami araba, hansila badia. Kira Libadona, Hamakona, Kelala, Mulala, Amanga Rancher Kamada, tu ya susi tu me mata. Ufeli malo. Malo, Rakima Dino Bete, Dike, Ukudiliti, Wap Makanakabachu, Ufeli, Mokodu. Appetite by Hadika Nadakami, Yatu, Hodi, Ampare Patu, Yella, if I say a legal return. Ella. Why would they? Welcome to you down. What the Gonyat? Enya, Mutaka, one day, another of the day. Yada, to Margaret. What the Kenya? Do we get it? Why should Dunya Tunaya Tirati, Kuriaka Vasana? Addunyaa sana jedhamu kan jiraatu asuma waaqayyo waan baay'ee na godhe garuu muraasan keessaa ba'a daa'ima koo kana baay'ee dhukkuba ture hazaan mana yaalaa san keessatti guyyaa 4 cibsee oksijiinii godhaniif waan tokko jijjiiraman qabdu mucaan oksijiinii gisee godhaniif ni fayyiti gisee oksijiinii irraa baasanii hin dhukkuba ichi keessatti dadhabnee baane bakka birri qabnu fiixannee Kuya jimata kiseni bane nun ai batu mucakuni mfayidu dudan desi nunjalani kazan ai hadu yodu deswa ayo nukenne wande wa ayo beka kanni godu zanne imbane harama banu jayo dute tiga fatam tu wande harama nunjalani abba mana ko de meni farame yodu sen sadu tu bisana kanne jade de me farame ni bane sambani ge gize dufnu Asiti bakken ta dure bakkeda gize nama dukubu ko ta gize jani dubaran dure dubon dia tabe yawa gize nasbo narra iyebe yawa purri afra gudati nan jadani rajim fanis mutase gandi sale gandi wonu de teka selda prabuya karbe to ko nyata nyatu turti mucan kuni nyata nyatu kuya sanasin nakadani galani nyata to ko miti nyata aina dala man nyati se fide mutasan kuya kana Waaqayyoon galateeffama. Itti bamne ergas. Waaqayyoon galateeffadhaa. Nammallee waa'ee maatii koo dhugaa ba'a. Haadha koo baay'ee dhukkuba ture. Natti himne maatiin koo na dhoosu ture. Muciyyoo siila koo abbaa manaa koo dawwaltee himte. Natti himne innis dhoosee raajii afaaf miseejii barreesse natti fakkaata. Miseejiin arganii. Miseejii fi barreessee fi raajii faadhaaf naa kadhadhaa haadha manaa koo jala haati dhukkubaa jaadhii miseejii gisee erganii. Hazaa raajiin ishii jaadhii miseejii deebisanii fi jiru. Miseejii argeen jiraanii tokko. Naa facaasan argee deebi'ee gisee dawalee abbaa koo gaafadhu si dhoosine malee haadha kee baay'ee dhukkubaa
Jaanii natti mani kazan raajin fan kadhatanii dijju muciyyoo siila koo deebisee giseen dawwalee ishee gaafadhu sanbataa fi dafnoo keessaa baay'ee dhukkuba ture garuu haala nagaa qabdi nyaata nyaattu turte garuu haala facaasaa kana nyaattee jirtii naan jedhan erga raajin fan kadhataniif jechuu kanaafillee dhugaan baa waaqayyoon naa galateeffadhaan jira. Biyyeeyyuu nagaa qabdi. Biseen dhaqu nagaa dura namni gabbaatee ol deebisati caanbiyyuu gadi baatu jechuudha. Biseen dhaqu garuu ofumaaf hojjattii gabbaatii ol deebiti. Kanaafis waaqayyo nagaa galateeffadhaan jira. Guyyaa tokko ichiin ta'a. Suuraa kee irratti hojjetamee jira. Innaa suuraan kee mana namaa jira. Suuraan kee kuni irratti hojjetamee jira naan jedhanii ichiin ta'a hojuma kadhatanii suuraa kee kana bakka xonqaayii geessanii caatii itti qaamaa jiru naan jedhanii dubbataa jiru. Gisee isaan caatii jedhanii gisee dubbatan bichaan beeka malee ofiyyuun beeku. Erga narraayyee booddeen asitti of argee jechuudha. Innaa raajiin faan obboleessi kees bilisaa muciyyoo wasiila kees bilisaa obboleessi koo yeroon asii narraa iyyuu adaamaa jira ture jechuudha makiinaa fidee akka raajiin faan naan jedhanitti akka afurree amaan narraa iyyebeetti obboleessi koo akka adagaa makiinaatiin jiru yaa'u muciyyoo wasiila koo dubbatamee jira sitti nan dubbatanii jiru tidaariin ishee bakka hin qabattu sadii heerumte ammayyuu kazaan bakka tidaariin qabattu isheen abbaan kiyyeen akka harka namaatiin duu afurree amaan dubbatee ture anis akka maraadhu garuu yaa'u akka seexaanni yaaddeef akka yaadni namaan taaneef akka waaqayyootiif nuti arras humaan taaneen jaa abbaan kiyyees obboleessi kiyyees hundi keenya iyyuu nagaadhaan jaa obboleessi kiyyaa adaamaa dhufee ture gaafa galuu makiinaan garagaleen jiraa jaan dhuguma asitti dubbatamee ture akka makiinaadhaan garagalee akka duhuudha afurree amaan kan dubbatee yaa'u raajiin faan nagaadha obboleessi keessa abbaan keessumaan ta'uu naan jaanii obboleessi kiyyaas makiinaanis humaan taane garuu makiinaan garagalee jira naan jaa gaafa biyya galuu humaan taane kanaafis na galateeffadhaan jaa. Raajifaallee waaqayyo haa eebbisu bareesaanii haa eebbisu waaqayyo na eebbisaan jedha.